السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشما هركفوني هردفتو تفوزي أوروتو بجرجرتو إلمان رومو كبجمو في جالتمو أكم نجرتني بكم جرتني تي نجيني كوكان أنير مادة بك جرتني إسنها كقبو سنين جتا هردفتو تامنتي مسلمة أكم جرتن رمضان دي ده بجراتن بجرا جيت رمضان اللي نما جبان قبي ويا تربا صوم نجرا ويا ديدا مسدي نهفا warra sooma kana soomee bakkaan gaheetti gammadee rabbiinis irraa qaybalee waggaallee nagahaan aafiyaadhaan gammachuudhaan warra itti deebi'u rabbiin hunda keenya nu haa taasisu isiniin jedha aamiin jedha du'aayin nama fayyaale. Saawukaawwanni qulqulluudhaan jedhanii mumkin rabbiin biraa taqabbalamuu malti kanaaf Ramadaan Kariim Ramadaan akkam jira. ججباتها جرتو أني نجاك الحمد لله رب العالمين يجول من مدامي هو أكم جرتن دبر رهفتو ميشان زيتين هركن وجوجو بين فته وروني هجيني تأكا همات باقي ساني جرو ربي نسني هالافسو ربي هندو مخينا نو هالافسو ربي قبر ما تنا كيسا نو هاباسو سنين جدا Egaa adda waan lama qabadhee dhufee jira tokko akka du'aayinaa gootanii sababa isaa dhumarratti isin hima lama ijoollee harka keessan zayitiin isin gubee adda suuraa kana akkuma asirra argitan suuraa kana argeeti akka viidiyoo kana isiniif hojjedhu kan na taasise silaa Ramadaan kana keessa viidiyoo illee hojjechuu illee dhimma ittiin qabu garuu ergaan kun nama fayyada waan ta'eef isiniif dabarsa jedheetiin kan gara viidiyoo hojjechuutti na kakaase asumaan ammoo anillee tiyya keessa baafachuudhaaf akka du'aayinaa gootan barbaada sababa yookaan ammoo du'aayii wanta isinirra barbaaduuf maaliif qura'aan ol qabdee nu garsiiste isa jedhu hanga dhumaan na hordofaanii dhageettu egaa warroonni mana madaamii keessa jirtan ijoolleen zayitiin harka keessan irratti isin jige akkasuma bishaan oo'a yeroo baay'ee namni yeroo jarjaraan hojjetan warroonni magaalaa keessaa bishaan nyaataatii fi kan itti meeshaa dhiqanillee tokko bishaan oo'a bantanii dhiistanii biraa deemtanii yoo itti deebitan dagattanii yookaan immoo madaamiin fa bishaan bantee oo'a bantee keessaa buustee achi banaa dhiistee yoo biraa deemte oo'a san cufanii udoo qabbanaa hin banin akkasuma cufamee hoo dhufee harki keessa isa oo'a jala hoo galee isin gubataa isin faquuncaa furmaan isaa maalidha maaloo ta'e gurraachenni gubatiinsa sanii akka isin irraa badu isinitti himuu fi waan ofii kiyyaa jarrabe yookaan waan ofii kiyyaa na fayyade isin himaa jira jechuudha isinis waan beektan hoo jiraatan koomentii jalannaa barreessa namoonni hunduu waliif daddabarsaa namni fiigee mana yaalaa dhaquurra yeroo sanitti waan bira jiru sanii itti fayyadame wayyaa ofii mala gurraachenni sun gubatiinsi sun akka qaama isaatti maxxanee hin hafne akka quncee irraa ka'u taasisa wanti akkas godhu suni an kana dura mana ani dalagu mana torbatu walitti faxxara mana haadha mana obboleessaa mana obboleetti ollaan guutuun dhufanii bakka takkatti adda yoo faxxaran bor mana biraatti faxxaran ture egaan dalayduun illee akkuma manni hundu jiru mana hundaa keessaa dhuftee mana ani itti hojjedhu sanitti hojjetaa turre distii guddaa tokko jira kan shoorbaa uummata dhiiraatii fi dubartiidhaaf illee yeroo takka qabatu bishaan bantee oo'a kan itti naxxee mucayyooni akkasuma osoo hin cufin madaamii yaamtee yennaan dhiistee biraa lixxee jechuudha ani ammoo iyyuu bishaan cuftee siini oo'a qabbanaa gubbaarraa ittiin banni oo'a bantee oo'a san dhiistee deemte dhufeeti meeshaa jarjara hin beekta yeroo Ramadaana namni ariifatan jarjara fidee harka kiyya jala galchee yoo jala galchuu bishaan danfaa hoo isiniin jedhe ka xumuraa kan booda harki kun akkuma amma obboleetti tiyya ta'eeru kana gurraacha'ee akkanuma onna'ii ta'ee na bokokee jechuudha yeroo inni na bokokeetti hedduu kalaas laaluu isaa hagasii kana guutuu na gubatee laaluu isaati an oo'etuma lafuma gadi taa'ee booda madaamiin tiya uttaaltee damma itti naa dibde bakka guutuu bakka na gubate takka osoo hin hambisin damma itti naa dibde jechuudha harki sun yeroo saniif na dhukkubaa haa turu malee gurraachenni isaa narratti hin hafne jechuudha akkuma argitan waa takka narratti hin hafne kana guutuu na gubate gaafa san hundi isaa narraa ka'ee jechuudha gubatiinsi hundi isaa akkasitti na fayyade isinillee wanti kun fayyaduu danda'a jedheeti kan gara viidiyoo kana qabadhee isinii dhiyaadhe obboleetti teena harkisii gubate kan argee rifadheeti wanta kana yoon beekin miidhamuu dandeetti jedheeti
namoota hedduullee ni fayyadadhe gara YouTube channel kiyyaatiin qabadhee isinii dhiyaadhe. Inni biraa ammoo namoonni osoo shunkurtii cirtan osoo foon murtan harka keessa murtan yookaan burcuqqoo harkaffaa isin cabdu dhiini yoo harka keessa irraa dhaabbachuu didee yeroo sanitti mana yaalaa fadhaquun hin danda'amu dalayduun amma aslaniinuu hin danda'amu manni yaalaa yeroo ammaa abshirii fidaa namaan jaanii suuqii deemuun abshiriidha wanni hundi abshiriidha sababa koronaatiin. Maal gootanii namoonni dafee dhiini keessa haga feeta hiitanis qabdanis isinii dhaabbachuu didee mismaarii kan arabni jettuun hamsuudaa kan ilkaayoo nama dhukkuba ilkaanii godhatan san fiddanii daakamaa isaa quba keessan sanitti bakka harki keessa isin murame sanitti naxxanii yeroodhaaf daqiiqaa muraasaaf akkasi qabdanii teettanii booda dhiini keessan ni dhaabbataa jechuudha. Kanallee itti fayyadamee arge akkuma tasaa gaafa harki nama muramu manuma kana jira. Dhiinni na dhaabachuu didee sa'a tokko jala na deema kana qabadheetumaan taana fayyuu didee na dhiisu didee cadhisee na dhiige booda mismaaritti godhinaan jedhan kakaraanuu rifadhe yoo rabbanuu dhiigan qabu doktorri kana dura dhukkubsadhee mana yaalaa dhaqnaan doktorri dhiigan qabdu naan jedhe garaa doktorri dhiigan qabdu naan jedhe sunuuna keessaa dhumatte jedhee boowwee boowi anta yachi rabban fidaniiti mismaaritti godhinaan jedhanii akkuma tasaa namni wayi dhufee mismaaritti godhinaan jedhanii mismaaritti godhee yeroo masadhiini kiyya dhaabbatee isiniin jedha sagantaan adda qabadhee isinii dhiyaadhe kana fakkaata. Dhumarratti ammoo quraana natti jabaata akka du'aa gootan barbaada yoo si anaaf du'aa gootan isiniif ammoo maleekaa rabbiitu du'aa isiniif godha. Quraana nin jaalladha hedduu jaalladha hedduu qara'uufis hawwa hedduu ammoo guruppii garagara seenaa baay'ee tokko yaalaa ture ammoo inni naagaluu caalaallee naagaluu diduu caalaallee ani itti sabrii hin qabu itti obsee irra deebee injiraame waan takka lama yoo isin dhibe aartanii biraa deemtan waan akkanisiisanii cinqama kana dadhabee bakka yoo inni lama sadi qara'ee haga shanii jaha irra deddeebee na didee jedhu ittiin deebu bakka aaree lafa kaayee biraa lixa. Kanaaf akka rabbiin na laaffisu namni afaan soomaatiin jirtan hundi keessan rabbiin quraana kana si yaa laaffisu akka nama bishaan dhugu akka nama aannan dhugu rabbi si haa godhu jedha du'aa inaaf godha. Warroonni akkana quraanni isin jabaata hunda rabbiin haafizil quraanni isin haa godhu isin haa laaffisu nama akka bishaanitti dhudha'ee gaduma liqimsu kana rabbiin isiniifillee haa godhu. Quraanni kun akkuma argitan ka qalama bitadhee ture jechuudha isa qalamaati qalamaan qara'aa jechuudha. Moobaayilii irrallee jira aappiin garagaraa sheesuudeesiin jira wanti isin barbaadan sheekolee hedduun jiranii buuseellee hundallee yaalaa ture achuma keessa siiquu dadhabe bakka achuma keessa siiquu dadhabe injiraami miidhama lammii keetii miidhama jireenya biyya namaa kanaa waliin yeroo baay'ee dhiphina sammuu qaba hedduu na dhiphatti sammuun tiyatuuni. Yoo nama rakkate argullee baay'ee dhiphadha yoo nama dhukkubsatu argullee baay'ee osoo hin fedhin na dhiphachiisa uumamuma ta'ee hin beeku. Kanaaf sammuun kiyya yoo firii hin ta'in illee sababa kanaaf kanafaa ta'uu danda'a jedhee yaada. Kanaaf bakka jirtan dhiira dubartii osoo hin jedhin namni viidiyoo kana argitan du'aa inaa godha isiniif maleekaa rabbiitu isiniif godha hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajja. Oromootii warroonni amantaa biraa hordoftanii isinuuf jiraadha hamtuun isin argini gufuun isin dhayini waan nuti jabaate hunda rabbiin nuuf haa laaffisu. Ramadaan kana kan milkii kan barakaa kan bilisummaa kan tokkummaa kan jaalalaa rabbiin nuuf haa godhu. Ramadaan kana keessa waa baay'ee waan nama gammachiisu argaa jirra ammallee rabbiin daraan haa gammachiisu warra ramadaan kana keessa milkaa warra ramadaan kana keessa waan itti jabaate rabbiin laaffisuuf warra waan dhabe hunda argatu rabbiin nu haa godhu. Ramadaan kana keessa hayyoota keenya hidhaa nu haa baasu maatii keenyatti rabbiin nagahaa nu haa galchu warra nurraa wareegameef rabbiin jannatul firdoosiin haa kennu. Warra amantii biraa hordofan kan nurraa wareegamaniif rabbiin gumaa isaanii nuuf haa baasu kan musliimota hundaaf rabbiin isaaniif haa araaramu jedha. Egaa dhiifama bakka kanatti amantiin keenya nama kiristaanaa du'e jannata isaa galchu jedhanii kadhachuun ni dhorgiti jedhanii waa himaniif irra taree akkasidhe. Kanaaf na uffolchaa isiniin jedha Oromootii baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajjaa naaf jiraadha. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوهم فيديتن لايك شير قوتني أكن برد أبتن يا ده هسين لي كومنتي يلا أكبر ريستن إسنجافة. باي باي.